Waraanni Oromiyaa keessatti deemaa jiru hammam xiyyeeffannoo hawaasa addunyaa harkisuu baatus Itoophiyaaf yaaddoo jabaadha jedhu xiinxaltoonni. Yeroo waraana Tigraayitti mariin xumura gochuuf tattaafatamaa jirutti waraanni Oromiyaa jabaatee cufuu kan gabaase marsariitiin oduu Chuko News waraana kanaan wal qabatee haleellaan qilleensaa raawwatamaa jiruu fi ajjeechaan jimlaa bakka bakkaa dhaga'amu haalota hammeessaa jiraachuu eeree jira. Waraana Oromiyaa keessatti deemaa jiruun wal qabatee haleellaan eenyummaa irratti xiyyeeffate bakka bakkatti mul'ateera kan jedhan xiinxaltoonni marsariitiin kun wabeeffatu gochoota raawwatamaniin wal himachuuf dubbii gara dabarsuuf adeemsonni deemaman haala waraana Oromiyaa hubachuuf iyyuu rakkisaa taasisaniiru jedhu. Mootummaan ajjeechaa lammiilee nagaa irratti raawwatamuuf waraana bilisummaa Oromoo wayita himatu waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin ajjeechaa bifa garaagaraan lammiilee nagaa irratti fuulleffate kanaaf mootummaatti quba qaba. Keessumaa lixa Oromiyaatti haleellaan eenyummaa irratti xiyyeeffate irra deddeebiin raawwatame jedhameef waraanni bilisummaa Oromoo garee milishaa mootummaan oksaan waraana bilisummaa Oromoo fakkeessee jaarii bobbaasu kan himatu ta'uu eera barruun kun. Dubbiin kun paartii bilisiginnaa bakka bu'uun miseensa mana maree bakka buutota uummataa kan ta'e obbo Hangaasaa Ibraahimiin saaxilamee akka tures yaadachiisa. Obbo Hangaasaan ajjeechaa dhalattoota Amaaraa irratti raawwatame jedhameef garee milishaa qondaalota olaanoo Oromiyaatiin ijaaramee waraana bilisummaa Oromoo fakkeeffamee bobbaafamutu raawwataa jechuu isaaniis yaadachiiseera. Waxabajjii darbe waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Gambeellaatti haleellaa raawwachuu yaadachiisuun haleellaa kanaan wal qabate ammoo humnoonni mootummaa namoota nagaa hedduu irratti ajjeechaa suukanneessaa raawwachuu isaanii mootummaa waliin hidhata kan qabu koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaallee mirkaneessuusaas ibsa. Human Rights Watch gama isaatiin humnoonni mootummaa Abiy Ahmed tiksan ajjeechaa fi hidhaa seeraan alaa akka feeteen raawwataa turuu akkasumas garee hidhattootaatiin qondaaloti mootummaa fi bulchitooti naannoo ajjeefamuu fi butamuu galmeesseera jedha barruun kun. Gama biroon humni milishaa Amaaraallee waraana kana keessatti qooda fudhataa jiraachuu eera. Waraana Tigraayin wal qabatee mootummaan federaalaa garee milishaa Amaaraa hidhachiisuun of cina hiriirsisee lolaa turuu ibsuun gareen milishaa kun yeroo ammaa immoo maqaa waraana bilisummaa Oromoo loluu jedhuun Oromiyaa keessatti lammiilee nagaa haleelaa jiraachuu mul'isa. Akleed wabeeffachuun bara 2018 dura humni waraana bilisummaa Oromoo kumoota muraasatti tilmaamama ture yeroo ammaa immoo sadarkaa olaanaan guddateera kan jedhu gabaasni Chuko News. Gama biroon fudhatamummaan bulchiinsi Abiy Ahmed uummata Oromoo biratti qabu xiqqaachuu ibsa. Humnoonni mootummaa tarkaanfiin humnaa olii uummata irratti fudhatan komii uummanni bulchiinsa Abiy Ahmed irratti qabu akkaan hammeessuus eera. Waraanni Oromiyaa keessatti deemaa jiru kun hammam yeroodhaa gara yerootti hammaataa dhufus waraana Tigraayin wal bira qabamee yoo ilaalamu xiyyeeffannoo hawaasa addunyaa harkisuuf hin dandeenye jedha. Haa ta'u malee waraanichi biyya Afrikaa baay'ina lakkoofsa uummata isheetiin sadarkaa lammaffaa irratti argamtuuf yaaddoo jabaadhaa jechuun akeekkachiisa. Waraanni kun fala argachuudhaa baannaan hanga biyyattii gargar caccabsuutti iyyuu kan gahu ta'us xiinxaltoota garaagaraa wabeeffachuun akeekkachiiseera. Dhimma Itoophiyaa gadi fageenyaan xiinxaluun kan beekaman Reenee Foolti waraanni bilisummaa Oromoo gama meeshaa waraanaa caaseffamaa fi hoogganaasaatiin hanqina qabaatus waraanni mootummaa haalli inni itti humna kana injifachuuf danda'u natti hin mul'atu jedhu. Xiinxalaan Toomaas Osmond jedhaman gama isaaniitiin waraanni kun humna mootummaa ittuu dadhabsuu akka malu hubachiisuun waraanni Oromiyaa naannoo biyyattiif murteessaa taate keessatti itti fufiinsaan deemaa jiru kun biyyattii gargar caccabuutti kan ariifachiisu ta'uu akeekkachiisaniiru. Itoophiyaa waraa waggoottan lamaaf deema tureef jiruun buufataaleen fayyaa qarshii Ameerikaa $1 biiliyoon 1.4 lakkaa'aman barbadaa'u ministeerri fayyaa Itoophiyaa beeksise. Dureen ministeera kana Dr. Liyaa Taaddasee naannoo Tigraay ilaalchisuun agammaan ragagaa qabaachuu baannullee Affaariif Amaaraa Tigraayiif Gumuuz qofa don taane Oromiyaa yoo diqqaatti buufataaleen fayyaa lakkoofsaan 3,666 diigamanii jiru jechuus miidiyaalee biyya keessa gabaasan. Waraan guddayya waggoottan lamaaf sadii as biyyatti kutaala akka keessa godhamuu jiru manneen barnoota hedduulleen diigamu ministeerri barnoota jagayya keessa foomse ture. Oromiyaa qof keessa manneen barnoota 10,000 lakkaa'aman cufamuuf barattooti 100,000 marca'u ka beeksis ministeerri Itoophiyaa kasaaraan sababa waraan kanaa waluma galannar dhaqqab $1 Ameerikaa biiliyoon 2.2 jechuusa gabaasne ture. Walti cuunfine yoo jenne dhaabbileen kun lamaan jechuun fayyaaf barnooti qarshii Ameerikaa $1 biiliyoon 3.6 sabab waraan hiikan qabne kanaan kasaaruu uummataatti himan. Beesseen tun qarshii Itoophiyaa yoo jijjiirrin modanii keessa ba'uun hin ulfaatu. Hospitaalota 40 buufataalee fayyaa 452 keellaan fayyaa 1,728 naannoo Amaaraa hospitaaloti 2 buufataaleen fayyaa 24 keellaan fayyaa
fayyaa 52 naannoo Affaaritti hospitaalota gugurdoon 6 buufataaleen fayyaa 21 fi keellaan fayyaa 978 Oromiyaatti buufati fayyaa 15 fi keellaan fayyaa 348 naannoo Beenishaangul keessa bishaan dhugee jira. Waraanni Itoophiyaa hungam kaaba gulaan qabbanaa'ulle Oromiyaaf gumuuzan malee waraan jajjaba jiru manneen barnoota iddoon kaampii waraana taanii jira. Gabaas dhaabbati mootummoota gamtoomanii Yuunaayitid Neeshin lix Oromiyaa ilaalchisuun caamsee baaseen dhaabbileen tajaajila fayyaa qofti 426 sabab saamichaatiif miidhaatiin hojii ta'ee jedhu. Hisaara lubbuu waraan kanaan dhaqqabdu waaqabbee Katawoorii muummeen qabdu biyyatti laf wagga 4 dur turte deebi'uuf waggoottan 40 60 si barbaachisaa jee. Sadaasa 2020 kaasee haga gayya 2022 qofa akka qorataan Yuunivarsiitii biyya Beeljeem Profeesar Jaan Naayisen jedhutti Tigraay qofa keessatti sababa waraanaan namooti nagaa dhuman 300 fi 83 haga 600 ta'u. Dhumaatiin kun hundi qawweedhaan qofa osoo hin taane yakkoota sukkanneessoo namarratti raawwataman beelaa fi wallaansa fayyaa dhabuu fa'irraayi. Namni qawwee qabatee lolummoo gam lamaan irraa kadhume 250 hanga 600 ta'aa jedha Profeesarichi. Walumaa galatti loltootaa fi nama nagaa miiliyoona 1,200 kaaba Itoophiyaatti dhume akka Profeesara Yuunivarsiitii Beeljeem kanaatti. Waraana Awurooppaa sodaachisee Yuukireen keessattuu namni haganaa hin dhumne jedha gabaasi USA Today. Lafa uummanni miiliyoona 5,500 keessa jiraatu kana keessa ambulaansonni hin hojjetan tajaajilli baankii hin jiru 100 kan lakkaaman waraanaa fi beelaan dhuman waraanni lafa tana marsuudhaan tajaajila hundumaa irraa kutee jira. Maatiin hunduu afaanii wal dubbachuu barreeffama walii erguu miila walitti deemuu malee tooftaa koominikeeshinii kabiraa tokkollee hin qaban. Addunyaan irra caalaa waraana Raashiyaa fi Yuukireen dubbata. Waraanni hamaan garuu ba'a Afrikaa jira jedha barruun USA Today kun waraana Tigraay. Tigraay waraana biyyoota lama gidduutti gaagaamte. Waraana Abiy Ahmed hoogganuu fi waraana Isaayyaas Afwerqiin. Ajjechaawwan suukanneessaan hawwanii fi shamarran gudeeduun jumlaan nama fixuun amala waraana kanaati. Dhaabbileen fayyaa, manneen barnootaa, manneen jireenyaa uummataa warshaalee fi dhaabbileen daldalaa hedduun diigamanii jiru. Akka ogeeyyiin jedhanitti Eritiriyaan waraana kanatti ka hirmaatteef naannichatti humna jabaa ta'uu ishee agarsiisuu fi masaanummaa yeroo dheeraa garee Tigraay irraa qabdurraa kaateeti. Mootummaan Itoophiyaa fi gareen Tigraay waliigaltee araaraa mallatteessanii jiru. Waliigalteen kun hagam akka itti fufiinsa qabaatu irratti garuu namoonni siyaasaa shakkii qabu jedha gabaasi kun. Uummanni miiliyoonaan lakkaa'amu sababa beelaa fi wal'aansa fayyaa balaa jalatti kufee jira. Sagantaan nyaataa addunyaa akka jedhutti erga waliigaltee nagaa buusuu booda konkolaattonni gargaarsa fe'an hedduun gara naannichaa seenuu jalqabanii jiru. Gargaarsi kun warra muddama keessa jiru dhaqqabee ni baraaraa kan jedhu ilaalchisee garuu wanni beekamu hin jiru. Waa'ee Itoophiyaa fi naannichaa qorachuun kan beekamu Profeesarri Norwee Jeetil Tromvool waraanni kun seenaa Itoophiyaa keessatti waraana dheeraadha jedha. Profeesarichi waliigalteen nagaa buusuu garee Tigraay fi mootummaa Itoophiyaa nagaa fullaadhaaf jalqabbii abdachiisaadha jedhe. Garuu hagam akka itti fufu namuu hin beeku jedha. Dr. Abenezer Dingil qindeessaa tajaajila wal'aansa fayyaa muddamaa naannoo Tigraay hospitaalota naannichaa 40 hooggana. Bilbilli sararaallee bakka hin jirretti wal qunnamuun baay'ee rakkisaadha jedhe. Hospitaalonni 12 harka waraana Tigraay fi Itoophiyaatti barbadaa'uu hima. Dhaabbilee fayyaa kanneen yoo qaaman deeme malee hojjettoota dubbisuun rakkoodha jedha. Waraana dura Tigraay ambulaansota 270 qabdii ka jedhu dooktarri kun amma 80 qofatu du'aafee jedha. Isaanuu boba'aa waan hin jirreef hojjechaa hin jiran. Gaarii fi fardaan dhukkubsataa deddeebifna qorichi hin jiru. Du'aatinaawwanii parsantii 800 gahee jira. Waliigalteen nagaa buusuu of qalee uummanni Tigraay akka obbaafatu hawwa Dr. Abenezer Dingil. Itoophiyaatti ammallee lammiileen miiliyoona 20 ta'an sababa hongee fi wal waraansaa gargaarsa namoomaa barbaadu jedhamee jira. Naannolee Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuz keessatti sababa rakkoo nageenyaa fi lakkoofsi dhaabbilee gargaarsa namoomaa xinnaa ta'eef gargaarsi namoomaa barbaadamu uummata dhaqqabaa hin jiru jedha dhaabbata biyyoota gamtoomanitti jaarmiyaan gargaarsa namoomaa yuunoochaan. Kaaba biyyattiitti gargaarsi namoomaa erga waraanni dhaabbatee as fooyya'insa agarsiisaa dhufuu himee jira. Jaarmiyaan kun keessumaa naannolee Affaarii fi Amaaraa keessatti bara kana gargaarsi namoomaa si'atee akka jiru kaasa. 100,000 kan lakkaaman qe'ee isaaniitti deebi'anii jiru. Miiliyoonotaaf gargaarsi dhiyaataa jira. Naannawa daangaa Tigraayitti garuu gargaarsa qaqqabsiisuun ammallee qormaataa jedha yuunoochaan. Kibbaa fi kibba biyyattii hongeen hammaatee
itti fufee jira. Waqtii roobaa shanaffaaf naannoo kanatti roobni akka hin jiraannes raagamee jira. Kanaaf gargaarsi namoomaa hatattamaa bara faranjoota 2023 keessas ni barbaachisa. Kaaba lixaa fi giddugaleessa biyyattiitti waqtii rooba gannaatti lolaan mudates namoonni akka gargaarsa eeggatan dirqisiisuu UNOCHAan himee jira. Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa Antooni Bilinkan dhimma waraana kaaba Itoophiyaa ilaalchisee ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin dubbachuu himan. Bilinkan waliigalteen dhukaasa dhaabuu hojiitti kamee nagaan fullaan akka dhufu mari'achuu fuula Twitter isaanii irratti ibsanii jiran. Bilinkan carraaqqii gargaarsa namoomaa dhaqqabsiisuu fi bu'uuraalee misoomaa bakkatti deebisuu mootummaan Itoophiyaa naannolee kaaba biyyattiitti gochaa jiruuf beekamtii kennanii jiran. Waraanni Eritiriyaa akka bahuu fi yeroo wal fakkaataatti humnooti Tigraay akka hiikkatanis gaafatan. Ameerikaan adeemsa araaraa gamtaa Afrikaan hoogganamu cimsitee tumsuu akka itti fuftuus ibsanii jiran Bilinkan. Kun otoo kanaan jiru raayyaan ittisa biyyaa loltoota Eritiriyaa fi humnoota Amaaraa naannoo Tigraay akka baasu humnoota Tigraay gaafatanii jiran. Ajajaa olaanaan humnoota Tigraay Leetinaal Jeneraal Taaddasa Warradaa ibsa kennaniin humnoonni kunneen uummata Tigraay irratti badii raawwataa jiru jedhan. Akkaataa dhumaa waliigaltee Pretoria fi Naayiroobiitiin raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa loltoota Eritiriyaa fi humnoota Amaaraa naannoo Tigraay akka baasu gaafatanii jiru. Ameerikaan amma dura gartuuleen lameen waliigaltee taasisan akka kabajan hubachiiftee qaama waliigaltee kana cabsuu irratti qoqqobbii akka keessu akeekkachiisuun ishee ni yaadatama. Waraanni kaaba Itoophiyaa qofatti dhaabbachuun Itoophiyaaf nagaa fuullaa akka hin finne ibsuu irratti argamu beektonnii fi namooti siyaasaa.